Oolmaan Oromiyaa haala Oromiyaa irratti kan xiyyeeffatudha. Ana wajjin har'a Dammaqaa Nagaasaa ni jira keessumsiisuudhaan jechuu kiyya. Gama xiinxala adda addaa irratti kan qabnu jechuudha. Xiinxala waan qabnuuf sanaaf immoo xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed akkasumas gama seeraatiin immoo ogeessi seeraa Israa'el Fayyisaa nu wajjin jira. Egaa Dammaqaa har'aa inni guddaan oolmaa Oromiyaa har'aa keessatti kan irratti xiyyeeffannu dhimma obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa ilaalchisee oolmaa mana murtii ta'a. Sana biraanis immoo keessumattuu naannoo daangaa Oromiyaa irratti sochii milishootaa fi poolisoota naannoo sanaa sochoosuu daangarraa sochoosuu ilaalchisee waan jennu qaba. Egaa dhimmoota biraa irrattis ni xiyyeeffanna Dammaqaa. Hayyee Dajanee egaa akkuma tu ibsite har'a kun sagantaa keenya beekamaa oolmaa Oromiyaati. Oolmaa Oromiyaa akkuma waliigalaatti kan ilaallu ta'a. Daawwattoota keenya kabajamoo nagaa isin gaafachuu hin daganne akkam jirtu bakkuma jirtanitti nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa isin haa ga'u jecha. Egaa oduu oolmaa Oromiyaa gaggabaaboo kan gaazexeessitoonni keenya istuudiyoo Minisootaa fi akkasumas immoo Kaayiroo irraa qopheeffatan ni qabna. Isa dursuudhaan akkuma tu ibsite haala yeroo ammaa keessattuu oolmaa Oromiyaa har'aa irratti xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammediif gaaffii adda addaa kan dhiyeessinuu fi dhimma Oromiyaa fi haala yeroo ammaa irratti kan marii bal'aa gaggeessinu ta'a. Egaa dhimma gama seeraatiin immoo akkasumas ogeessi seeraa obbo Israa'el Fayyisaa akkuma tu ibsite Dajanee Kaanadaa irraa ni qabna. Egaa daawwattoonni keenya jalqabaan gadumaatti akkan waliin turan garanumaan isaan affeera. Sagantaa kanaa qulqullinaan simbiraan ga'uudhaaf immoo waa'illi keenya akkuma aadeeffanne Farhaan Abdusalaam nu duukaa jira. Turtiin keessan nu duukaa ta'u jenna. Gaariidha Dammaqaa akkuma ati amma jettee kan jalqabnuuni oduu adda addaa kan arganneetiin gaazexeessitoonni keenya warri Minisootaa jiraniif akkasumas Kaayiroo jiranii oduu qindeessan qabu. Egaa jalqaba kan jalqabnu waan oduu Minisootatti qindaa'een iticha guddataa gara Finfinneetti bilbilee obbo Mulaatuu Gammachuu keessattuu dhimma obbo Baqqalaa Garbaa wajjin wal qabate har'atti silaa ragaa ittisaa ta'uudhaan kan dhiyaachuun irra turanii qondaaltonni naannoo Oromiyaa sanarratti hin argamne sana ilaalchisee iticha guddataa kan qindeessetu jira yookiin immoo gaaffii fi deebii obbo Mulaatuu Gammachuu wajjin godhe jira. Egaa inni jalqabaa isaa sanatti darbina yoo Fara'aan qophii ta'ee gara obbo Mulaatuu yaada obbo Mulaatuu Gammachuutti darbina Dammaqa. Ayyee dansa Dajanee walumaan haa hordofu. Guyyaa har'aa dhaddachi dhimma hooggantoota keessanii irratti ture maal fakkaata? Meeshaa kana gabaabinaan natti himtu laata? Guyyaa sadii fi muddee 17 fi amma 19tti sadan kanaatii fi dubbii Gurmeessaa Ayyaanoon himatamaa Gurmeessaa Ayyaanoon kan ka'e yeroonni dhaddachi itti ragaa dhaga'u ture. Ragaa dhaga'uun irratti tokkooti hama afuriitti jechuun Gurmeessaadha. Gurmeessaa Ayyaanooti, Baqqalaa Garbaati, Dajanee Xaafaa fi Addisu Ballaa isaan kun walitti akkuma kanaan dura dubbachuu yaalle ragaa nama afurii warra isaan qabanii muummee ministeeraa jalqabee Oromiyaa keessa warra jiranii akkasumas Abbaa Duulaa wajjiniin nama 5 ragaa saniiru walitti. Isaan kun gaafa 17 hamma gaafa 19tti dhiyaatanii ragaa isaan gubbaa jira ture dhiyaachuu hin dandeenye. Amma kadheen gadda nutti himametti muummeen ministeeraa waajjira isaaniitti dhiyaadhaa jedhanii waajjira isaaniitti barreeffame jedhanii dhaddacha gubbaatti kan nageenya abbaa warra murtiidha kan isaan warra abbaa seeraadha kan isaan dubbatanii hojiin waan itti baay'atuu fi dhiyaachuu hin dandeenye kan jedhu konoteeshinii isaa kan inni qabu kan ammoo irratti abbaa alangaa fi abukaattoon irratti wal falmanii waa lama of keessaa qabaa tokko dhanaan achii dhufe kuni dhiyaachuu hin danda'an jedhamoo dhiyaachuudhaa fi hojii tayyate yeroo gara biraa dhiyaachuu
danda'u jedhamu maalii kan jedhu ture. Kanaaf warri seerotaa kitaaba baasanii namatti muyyoo sodaataniiru. Kanaaf garagalchiin isaa nuuf kennamu abukaattonni gaafatanii turan abukaattota himamtoota isa fillaannuu jedhan. Karaa gara biraa immoo obbo Baqqalaan ka'ee yommuu himateedhu kuni seera biyya keessatti nuyi mana waajjira muummee ministeeraa miti kan barbaadame annuyi barbaanne muummeen ministeeraa dhufanii ragaa akka isaan ba'anii ragaa ba'uudhaaf kun eenyumtuu seera jala jirtuun barbaachisaa kanaatiif seeraan dhiyaachuutu isaan gubbaadha. Dhaddachi kuni warri abbaa ajaja yoo hin didu ta'anii poolisii qabee akka fidu ajaji itti kennamuutu isa gubbaa jira jedhanii karaa gara biraa immoo abbaan alangaa ka'ee kalaan kan waajjira muummeedhaa wanta ta'eef muummee ministeeraa deebii isaan kennan sirriidha. Fi akkuma kanatti yeroon kun dheerataa jira. Dhugaan kun immoo dafee ba'uun namooti dafanii immoo dhaddacha kana gubbaatti warra abbaa murtiitu yeroo fudhatee ammuma murtoo itti kennuutu isa gubbaa jira kan jedhu falmii dhiyeesse. Kanaatiif waa'ee isaanii murteessuudhaaf har'atti bulegaa. Haadhuma jedhanii warri gara biraan Oromiyaa jedhamtu xaliyaa jiru waan hojiin nutti baay'atuu fi har'a dhiyaachuu hin dandeenye yeroon gara biraa nuu kennamee akka dhiyaachuu dandeenyuu fi yeroo gara biraa beellamni akka nuu qabamu kan jedhu ture. Kanaaf dhaddacha gubbaatti har'a kan jedhame isaas gaafa 27 gaafa muddee 27 akka lakkoofsa Habashaatti muddee 27 dhiyaatanii gara seechitti beellama dhiyaatuuf hinnaate isaanii waan itti ilaannaa itti ilaallisa jedhan murtuutti ilaalla. Maatii kun barbaachise beellamni isaanii garuu duraan dhala gaafa 5 hamma 9tti ta'a kan jedhu ture. Meegaa obbo Mulaatu har'a dhaddacha kanarratti wayita walitti qabanii murtoon osoon kennamiin darbee jechuudha. Qondaaltonni Oppiidiyoos guutummaatti akka hin dhufnedha ka. Qondaallis dhiyaachuu hin dandeenye hundumtuu akkuma inneen gaddasitti warri taayitaa qaban kun isaan irratti badaa waan hojjetu miti akka kanaatti yommuu ilaallu alatu gara utuun ta'in waan manni murtii abbaan seeraadhaa waan inni jedhu waan hojiirra oolchan natti hin fakkaatu. Manni akka sun dubbisaas manni hidhaa hoomtalleessaayyuu seera biyya kanaa baay'ee rakkina guddaatu jira. Sabi keenya kanagaa kan inni taa'ee hamma ammaatti harkattu mirga namaa waa'een seeraanii eegaluu kun hundumtisaa gaaffii guddaa kennamne keessa jira. Isa kanagaa kan guyyaa Tolegaa obbo Mulaatu yeroo darbe guyyaa tokko fuuldura dhimma kana irratti dubbannee turre gaafa sana dhimma qondaaltonni Oppiidiyoo qoodanii fudhatu moo hin fudhatani isa jedhu irratti shakkii akka qabdan kaastanii ture. Akkuma isin jettan immoo guyyaa har'aa jarreen kun qooda hin fudhanne. Marsaa ittaanutti dhuguma beellama ittaanu irratti qondaaltonni olaanoon naannoo Oromiyaas ta'e ministeerri muummee biyyittii sababa hojiidhaan hafneedha kan jechaatti jirani. Mee isa ittaanutti hin dhufu jettanii yaadduu isin isa kan akkamitti ilaaltu akka paartii keessaniitti? Kanatu ta'a jedhanii dubbachuudhaaf nama dhibaa. Haa ta'uyyuu malee immoo xalaa har'a yaadanii isaan ofii isaaniitii xalaa ergachuun isaanii dhaddacha sana gubbaa karaa paartii keenyaa hojii gara biraa keessatti qabamnee waan jirruu fi manni murtii kun dhiifama nuu godhee gara si'achiitti beellamanni nuu qabu irratti dhiyaannaa jedhaniiti xalaa kan gaafatanii xalaadhaan kan dhufe abukaattoo biras ga'eera warra himatan biras ga'eera anaatiif hin dhufuuf yemmuu jechuudha. Qorannoonni amma Oppiidiyoo keessaa fi wal maraa jiru kanuma kanaaf egaa oomsa keessannaa utuu saba immoo qalbii jittu barbaadutti adeemanii yoo jedhani hojii himna faallaa Oromoo deemu taanaan rakkisaadha. Obbo Mulaatu dhimma kana irratti jarreen kun hojiin nutti baay'ate walgahii addaa qabnaa jedhaniiti kan isaan kaasani. Yoo ilaalle moo egaa paartii mormituu biyyittii keessa jiru keessaa paartiin keessan isaan gafaaf isa jalqabaa yookiis tokkicha jechuu dandeenya. Yogguu gareen obbo Baqqalee Garbaafaa kun mana hidhaa keessatti dararaa keessummeessaatti jirani haalli fayyummaa isaanii sadarkaa yaaddessaarra gahee jiru kanatti qondaaltonni olaanoo Oppiidiyoo kun iddoo sanatti dhaqanii ragaa ittisaaf dhiyaachuu dhiisuun isaanii maal agarsiisa? Akkamitti ibsitu isa kana mee gabaabinaan natti himtu laata? Hundumaa caalaa kan bu'aa jettee
Koof yommuu dhaabbattu haa ta'u iyyuu malee dhibba keenu yaadatamaa ta'u bakka bu'ee simnaa jedhu kaaru citaa waliin saapa itti dhufnee kana waan hundumaa irratti waliin hojjenna jennee tolchineefi turree hin fudhanne amma isaanii suma waggaa 26 fuulduraa jiru gara biraan of haaressanii isa waggaa adeemsa isaanii sana sababii ittiin mormaa isaanii ture kana amma dhuma irratti isa haaressanii deemuudhaaf karaa adda addaa yaalaa jiru tooftaa karaa adda addaa Oromoo keessa qabsoo Oromoo kana itti fufanii iddoo fakkaatan kanaatiif kanaan dura waamicha gooneerraaf nuyi saba kana waggaa 26 fuulduraa qabnee hin hogganna sabi kun nutu hoggana nutu doongaa mirga isaa nu teessisaaf jechaa turanii haa ta'u iyyuu malee rakkina guddaa keessa jira Oromoon ammayyuu qabsoo isaatti fufee jira qabsoon Oromoo immoo waan deebi'u miti amma isa dhumaa rakkina isa guddaa keessa jira tokko beelatu karaa hundumaan qabateera mana isaa keessaa bahee ala jira tokkotti diigamee hundumtuu harca'ee isaa buutana yeroo isaan biyya bulchan kana keessatti ta'aa jira ta'u immoo qabsoon Oromoo iddoon jira kanaaf waan nama jabeessuudha yaanna kanaan dura waamaatu ammas ni danda'an qabsaa haa ta'u gaamee sagalee keessan ilaaleen adda baasa tarii qulqullinaan natti dhagamaatti hin turre shakkii sababan qabuudha kan Dooktar Mararaa beellamni isaanii boruudha jettanii bori siidiin isaa kan irratti dhiyaateera akka ragaatti dhiyaateera hin ilaallaa fi hin ilaalluu bor warri abbaan seeraadhaa bori murtoo kennu ta'a. Haa ta'u guddaa ulfaadhaa galatoomaa obbo Mulaatuu gammachuu ibsanuuf kennitaniif. Galatoomi atis galatoomi. Interfoo fedammaqa. Ayyee Dajane egaa akkuma beekamu itti aanaa durataa paartii koongiresii federaalistii Oromoo waa'ila keenya iticha guddataa dubbiseera egaa akkuma isaan ibsan kana fakkaata haalli oolmaa mana murtii har'aa kana walumaa galatti booda gama keessattuu aangawoonni mootummaa naannoo Oromiyaa irratti argamuu dhiisuun gama siyaasaatiin maal fakkaata gama seeraatiin immoo akkamitti ilaalama akka jedhu marii bal'aa kan dhimma irratti gaggeessinu keessaa isa tokkodha. Daawwattoonni keenya gara boodaarra akka nu eegan abdii qabna. Isa kana qofaa miti egaa keessattuu haala yeroo ammaa Oromiyaa waggaa kaafnu waa'ee buqqa'iinsa milishoota daangaarraa buqqisanii makkalaakayaan bakka buusuu fi keessattuu immoo duula midhaan bittaa fi akkasumas immoo kan kana fakkaatanii wal qabatanii Oromiyaa keessatti deemaa jiran irratti booda kan itti deebinu ta'a Dajane. Gaariidha egaa dammaqa akkuma ibsite yeroo ammaa kana milishaa fi poolisii Oromiyaa daangaarraa kaasutu mul'ata. Isas samma kan obbo Mulaatuun ibsa irratti kennanis ta'uu kan biraa xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammadii fi ogeessi seeraa Israa'el Fayyisaa gara boodatti xiinxala isaaniitiin as nu ba'u. Egaa dammaqa akkuma ammatti dubbattee keessattuu Harargee lixaa mi'eessoo keessatti milishoota fi kora bittinneessaa Oromiyaa yookiin poolisoota daangarraa kaasuu sababii gochuudhaani poolisiin naannoo Somaalee kan maqaadhaaf poolisii naannoo Somaalee jedhamu makkalaakayaa yookiin raayyaan ittisa wayyaanee uummata irratti miidhaa geessisuu itti fufee jira kanatti fayyadamuudhaan keessumattuu weerara amma godhameeni namootni lama akka miidhamanidha keessattuu shamarran lama maqaan isaanii Misraa Muusatii fi kan biraa immoo Amina Muusaa kan jedhamanidha. Egaa isaan kun tokko boqottee yookiin immoo wareegamtee tokko hospitaala Cirootti gargaarsa argataa jirti. Dhimma kana ilaalchisee Usmaan Ukkumee gara mi'eessootti bilbilee waan qindeessee jira sanatti adeemnume. Wanti aanaa mi'eessoo irratti ta'aa jiru maal fakkaata ammaan kana? Wanti aanaa keenya irratti ta'aa jiru tokko gara tokkoon korobittinneessaan akka magaalaa keenya kana keessa akka bahu taasifamaa jira. Taasifamaa jiru kanarratti uummanni walitti qabamee akka hin baane murteeffataa ture. Maaliif akka bahu jedhan? Maaliif akka bahu kan jedhamu kun uummata Oromoo biyyafaa isaan maaliif akka baasaa jiran wanni ifa nuti hin jiru. Korri bittinneessaan bahee jira ammaan kana aanaa keessan keessa? Hin baane uummanni bahanii akka isaan hin baane murteeffatanii baasu tiidjoine akka gara godinaa deebi'anii godinatti akka deebi'anii kan irratti murtaa'ee ga'anii itti himanii turanii. Kun akka hin taasifamne hawaasni godhaa jira kan biraarra akka
Araddaan sadii irratti dhufaasa waliin dhufaasa guddaa banee ture. Araddaalee kamirratti? Araddaa Burii jedhamtuu fi Dedeeballoo fi Qillixxuu miidhaan dhaqqabee jira. Inuma gaardii uummanni keenya kan kaa'ate gaardii afaan Oromootti salfa jedhanii salfa uummata taa'u jiru makalaakaan kaa'e. Uummata bakka isaan ta'anii gaardii firaa eeganirraa yeroo irraa kaasu haga ganda keessatti dhuftee shamarran keenya nama lama dhoftee jirti takka duutee jirti. Shamarree Aminaa Muusaa kan jedhamtu Misraa Muusaa Ahmad kan jedhamtu nama lama isaan Misraa Muusaa Ahmad kan jedhamtu tun duutee jirti. Ganda keessatti jechuun kun kan taatu kan ganda keessa dhufanii ganda keessatti jechuun kan rukutan. Loltoota wayyaaneeti moo humna addaa poolisii naannoo Somaaleeti kan shamarran kana ajjeese? Humna addaa naannoo Somaaleeti kan jedhamu humna addaa naannoo Somaaleeti raayyaa ittisa biyyaa raayyaa roorrisa biyyaa kun tokkuma godhe qaamuma tokko. Isaan irraa hoo miidhaan dhaqqabeen jiru jiraattonni yeroo kanatti maal godhaa turan? Jiraattonni kaafamanii jiran bare bakka jiran irratti dhufanii achirra kaasanii amma uummanni bakka biyyaanna baasitti jiran amma hawwan akka raayatamu ganda adiyaatumaa jiran inni roorrisa ittisa biyyaa amma yeroo amma jiru kanatti ganda keessa aaree gandatti kan dhufamee kan rukutamu keenya kan ganda keessatti weeraareeffamu kan keenya raayyaa ittisa biyyaa amman kana dhufee duubarraan dhufee uummata kan ganda keessatti rukutaa jiru raayyaa ittisa biyyaati. Kan reebamus kan ajjeefamus nuyi jechuudha. Kuni daangaa biyyuma keenyaa irratti kan gochaan kun isin irratti raawwatamaa jiru. Maaliif ta'uu danda'e wanni kun? Maaliif ta'uu danda'e gaarii maal akkam deebisullee beeku baadu. Uummanni Oromoo qofaa fi na fakkaata kan ifa ta'u. Haalli amma adeemsifamaa jiru haala kana jirtu hedduu waan nama sodaachisu tokko qabeeta. Akka adeemsifamaa jiru ammaan tanaan hin galle wanni ifa nuu ta'aa jiru hin jiru. Biyyi poolisii kan jedhamu kun waan jiru natti hin fakkaatan maatu raayyaa roobisa biyyaa kana malee. Yeroo kanatti bulchiinsa Oromiyaas ta'e poolisiin Oromiyaa isiniif hin birmanne? Waa tokko birmannaa isaanii arginu isaanillee gara birmatan qaban fiifuu baafamaa jiran isaan maal birmatan jettu. Haala kanaan akkamitti jiraachuun danda'ama ree jireenyi keessan maaltu qaba jettanii addu gara fuula duraatti bifa kanaan? Haala kanaan jireenyi keenya kan fuula duraa wanni nuti keenya eeggannu yoo jiraate du'a qofa jechuudha. Jireenya kana budduu hin jiraanna jennu hin jiru uummanni keenya kutateeti kutannaa nama du'a taate jecha yoo kutatanis du'uu qofa kaniifuu raamsa gara kan hin qabu gara uummata Oromootiin uummanni kun lubbuu isaanii kanneen kan daangaa hamataa jiran uummata lubbuu isaanii uummata keenya irraan kutanne nuti ammoo qabeenyaa fi humna qabnu isaan duuba akka dhaabbanne tokko kan akka deeggarree diina firaa nu gaachana keenya kana akka jabeeffannuudhaan kan jechuu barbaadu wanni biraa kan jiru waan ta'eef. Jiraachuun kana booda jiruun hin jirtu jechuudha. Tole hedduu galatoomaa ulfaadha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Adama qaagaa akkuma amma dhageenye kana duraanis akka dubbataa turre naannoo daangaarraa milishoota fi poolisoota Oromiyaa kaasuun hin mul'ata. Keessumaa Booranaa, Gujii, Baalee Harargee keessatti immoo baay'inaan mul'ata. Keessattuu yeroo ammaa kana Cinaaksan, Baabbilee, Gursum akkasumas Bordoddee irratti dhimmi kun baay'inaan mul'ataa jira. Haaluma kana wal qabatee gara gabaasa keenya sattaan totoo itti dabaltoo jiraachuu waa ta'eessatti darbina. Dammaqaa Harargee bahaa aanaa Qarsaa Laangee gara sitti nu geessa Usmaan Hukumeeti. Bifuma isuma ammaa wajjin waa wal qabateedha. Milishoonni keenya rasaasaa akka hin qabne kan daangaarra turanii lammatas immoo nyaata gahaa akka hin dhiyaannee fi sababa kanaan rakkinaan kan ka'e milishoonni kun gara magaalaatti daangaarraa ka'anii gara magaalaatti akka dhufanidha. Gabaasni Usmaan Hukumee kan mul'isu dammaqaa baay'inaan kan yeroo ammaa kanatti mul'ataa jiru. Poolisiidhaa fi milishaa daangaarraa kaasudha. Sana keessa makalaakaa yookiin waraana wayyaanee qofa otoo hin taane caasaan OPDO illee harka keessaa akka qabudha kan dubbatamaa jiru dammaqa. Ayyeme gara gabaasa sanaatti hin darbiin kan waan kanaan wal qabatu keessattuu amma gabaasni edda asamma stuudiyoo seennee booda kan qaqqabe godina Arsii aanaa Gunaarraa namoota 70 keessattuu bulchaan aanaa Gunaa makalakaatti waamuudhaan namoota 70tu hidhannoo mana hidhaatti guuramaa jiranii makalakaan uummata reebaa jira.
Warra hidhaman kana keessa ammoo Dajaneen caasaan bulchiinsa aanaalee keessa jiru kan nama ajaa'ibu itti gaafatamaan liigii dargaggootaa itti gaafatamtuun dhimma dubartootaa waan hedduu caasaa mootummaa sana keessa jiran hedduutu keessa duukaa hidhamanii jiranii waajjiraalee barsiisota itti gaafatamaa dhimma nageenyaa keessa nama hojjetutu hidhamee jira jechuudha. Egaa bakka adda addaatti rakkoon kun akkaataa kanaan Oromiyaa bakkeewwan hedduutti mul'ataa jira. Egaa kan aanaa Gunaa godina Arsii kun kana fakkaata kanuma daangaarraa buqqisuu milishoota kaasuu kana wajjin wal fakkaata Dejani. Gaariidha egaa akkuma beektu ittaanee kan amma Harargee dhiyaatti jedhe Harargee bahaatti gabaasa qabnu kanatti taansinee garuma Arsii aanaa Gunaatti darbina dammaqaa amma gara mee Harargee bahaa kanatti dabarsinee daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya sochii milishaa achitti godhaa jiruuf karaa makalaakayaatiin akkasumas qaama bulchiisatiin immoo dhiibbaa godhamaa jiru kan Usmaan Hukumee qindeessatti sin dabarsina nu wajjin turaa jedha. Godina Harargee bahaa aanaa qarsaa magaalaa Laangee. Achitti daangaalleen kan wal daangeessan jiru beektaa? Naannoo Laangeessanitti ganama kana jechuun ganama kana milishaa achii dhuftee jira beektaa? Milishaa keenya hidhattoota karaa magaalaa Laangeessan zoonii daangeessuu jira Araddaa Yaabataa. Karaa Yaabataa saniin liyyuu poolisiin kun irra jiranii fi milishaa keenya rasaasa jaha qofaan achitti erganii milishaan keenya waan nyaatuu fi raashina nurraa dhumate jedhanii rasaasa abba ja'anis akkamitti nu ergan jechuudha. Ganama kana karaa magaalattii deebi'anii qeerooji mareechaa olle. Qeerooji gisee mareechaa olle bulchiinsaa fi nageenya aanaa dhufanii aanu dubbisonnee warra aanaatti ergine namni tokko qaamni dubbisallee hin jiru jechuudha. Maaliif milishoota kana rasaasaas ta'e nyaata gaas ta'e maaf kennuu dhoorgatame maaf kennuu dhaban? Ani beekne aanaan rakkoo guddaa qabu beekee haaromsiin seenne aanaa qarsaa kana. Hanga ammaatti haaromsiin seenne rakkoo kanaatu jira kanumaaf itti gaafatamaa waajjira nageenyaatu akkana nu godhe jedhaniiti milishaan nuti iyyaa turte ganama kana milishaan magaalaa Laangee. Raashinaas dhaquu didee fi raashina hawaasni isin haa danda'u nuti rasaasa hin qabnu rasaasa hangalma qabnaa achi deemaa jedhaniituma nu erganii naan. Amma milishoonni sun eessa jiru? Achuma daangaarra jiru moo deebi'anii jiru? Milishoonni deebi'anii jiru magaalaa Laangee jiru deebi'anii jiru. Amma daangaarratti kan hafee fi daangaa san eegaa kan jiru qaama kamree ammaan kana? Daangaarra eegaadha beekee malee amma dura lolliin banamne daangaarra eegaadha daangaarra rasaasa abbaa jaaqofaanii naadha ijati ijaan argaa rasaasa abbaa jaaqofa gurbaan kana garte kan milishaadha jechuudha. Waraanni poolisii rasaasa eega miilarraa hidhatee ilaa mataatti godhatee jiru. Rasaasa abbaa jaan eenyuuti deemnee jiru deeyaanaan akkamitti akkana godha aanaan jaaniiti loluu turte milishaan ganama kana. Kanaaf bulchiinsi aanichaa maal jedhee amma kanarratti? Bulchiinsi aanichaa mee koomaandarrii ajajaan poolisiitti isaa dhufu ni laalla guyyaa lamaa fi har'aa fi borjidduu laalleetti inni murteessinannaan bichaa ture. Erga milishoonni aanichaa waan isaan barbaadanii fi dhiyeessiin isaanii hin taasifamneef gara daangaa aanaarraa magaalaa Laangeetti deebi'an. Haalli nageenya aanichaatii fi daangaan maal ta'uu qaba jettanii yaaddu maaltu ta'a? Haalli nuti akka jennu rasaasni ni jira jedhan waajjira poolisii. Rasaasni waan jiruuf rasaasni milishootatti kennamee milishaa fi qeeroo wal ta'anii daangaa isaanii akka eeggatan godhamuu qabnaadha. Qeeroon yaada ganama kan dhiyeessee jechuudha. Isaanis rasaasni ni jira koomaandarri haa dhufu isaatii tokko baadhufee haa godhu. Koomaandarichi sun qullubbii Gabreel kutu qullubbii Gabreel immoo lubbuu namaatu dursaadha qeeroo hagaasichaa turte. Amma daangaan sun weeraramee uummatarra miidhaa yoo dhaqqabe ta'e qaama kamtu itti gaafatamuu qaba miidhaa kanaaf? Miidhaa kanaaf warra aanaatu itti gaafata miidhaa kanaaf yoo kaste. Bulchiinsi aanaa maaliidhaa fi akka miidhaan kun uummatarra gahu maaf itti cadhisaa maa waan milishoonni gaafatan kana dhiyeessuu dhabeef sababni inni dhiyeessu maali bulchiinsi aanichaa? Bulchiinsi aanaa fi federaalirraa makalaatiyaatu biyya wanna godhu jira bakka inni sodaatanii isaa sodaa qabu bulchiinsi aanaa baay'ee sodaa qabu baay'ee sodaataa jiru. Kanaaf maaltu amma wanni ta'uu qabnu kanaaf wanni ta'uu qabu amma nuti har'a dhayina beekee waajjira bulchiinsaatiif akka walii gallee jirutti wayini isin dhufu rasaasni ni jira raashina hawaasni haa danda'u rasaasa nuutu hannaafii jedhan har'a sanirratti walii gallee addiyaan. Ammaan kana haalli nageenya daangaa irratti mul'atu maal fakkaata? Haalli dhufu jiranidha malee haalli nagee hangammaatti nagee haalli nagee hangammaatti daangaa aanaa qarsaa magaalaa Laangee. Araddaa Waahil jedhamtu akka waldaan geessan beekee haalli amma jiru nagee seenu jiranidha qophiidha haanamni qophaa ishee qaba beekee saniiti bakka wanni milishaan teenyaas wanni jirtu.
Egaa dammaqa akkuma amma argite kana milishoonni keenya daangaa silaa eeguudha jiraatanii kan akka waan nyaataa lammata immoo rasaasas hin qabnu kan jedhudha. Booda gara magaalaatti kan deebise as deebi'anii bifuma bafakkaatu naannoo mi'eessotti uummatni warri bittinneessaa Oromiyaa magaalaa keenya bahuun irra hin jiraatu, aanaa keenya bahuun irra hin jiraatu jedhu. Warri makalaakaa jedhaman kuni waraanni wayyaanee immoo lakkii gara godinaatti deemutu irra jiraata kan jedhu kaasaa jiru. Uummanni immoo lakkiin deemuun irra hin jiraatu. Isaan tun eegaa kan jedhu murtee akka dabarfatanidha kan dhaga'amu. Dammaqa gara silaati jette Arsii aanaa Gunaatti darbina. Hiriirri tokko torbee darbe akkuma aniifati beeknu hiriira guddaatu ture. Hiriira sanaan wal qabatee egaa warri tokko kan caasaa ammallee caasaa haaromsaa jedhamu sana keessan seenne fi warri tikaa walii galuudhaan uummata hedduu miidhaas reebaas akka jiranidha. Keessattuu nama 40 ol akka hidhanidha. Isaan kana keessa akkuma sila jettee caasaa mootummaa keessa jira gara nama 22 yookiin 20 ta'u hojjettoota mootummaa akka ta'edha. Amma isas gabaasa kana kan qindeesse Usmaan Okkumeeti Dammaqa waan jettu waan dabalataa odeeffannoo yoo qaqqabaatte ta'e sirraa dhageenyetti gabaasa Usmaan Okkumeetti dabarsina Arsii aanaa Gunaatti. Godina Arsii aanaa Gunaa irratti maaltu ta'aa jira? Reebichi sababni geggeeffamaa jiruuf maali? Hiriira guyyaa Jimaata torbaan buru bayamee ture. Hiriira sanirraa ka'ee barattootatu bahee tuniin guyyaa guutuu dhaadannoo daangaan keenya kabajamu akkasuma jecha uummata Oromoo dhaabbatu jedhutu oolu ture. Federaalizimii sobaatiin hin bullu jedhaa oole barataan keenya. Erga kuni oolame booda guyyaa hojjaa duraa kora bittansaa aanan uummatuma nagaa qabutti waame. Yeroo hiriirri bamu sanirree poolisii fi hoogganaan bulchiinsaaf nageenya keessaa fi namni jedhamu barattoonni kun irratti tokko'ee dhaamu malee jedhaniit irratti tokkosaa turanii xiyyiitiinis taate malee barataa tokkodhaanii oolan. Kanaaf maaliif irratti tokkofamaa hojjettoonni yeroo yaada isaanii Oromoodha maaliif irratti tokkofamuu qaba ijoolleen kun barsiifamuu qaba dhaadannoo gaafii uummata mara dhageessisaa jiranii jedhee hojjettoonni yaada isaanii yoo kakkaasan hagasii as immoo yeroo ammaa kana kora bittansaa makiina 2 achi galchanii tuniin akka sirna komandi poostii hojjetaa mootummaa hiriira isintu barataa ijaaree baasisiisa isintu barataa xiyyiitiidhaan ta'uun dhoorge jechuudhaan hojjetaan mootummaa yeroo ammaa geggeessaa fi hojjetaan adda dureen uummata wajjin wal dhageettii qabu hooggantoota komiin bulchiinsa gaarii baay'een irratti ka'esan malee hoogganaan uummata biratti dhageettii qabu ka qabeenya akka hin banne dhaadannoo ofii bichaa seeran akka dhageessifatanii galan godhe amma baay'een hidhaa jira cinaan immoo kora bittansaa makiina 2 achitti galeessanii qe'ee isaatirraa ari'ameetiniin hojii isaatirraa ari'ameetiniin huuratti badee kun magaalaa ofii gadhiiseetiniin naannoo garagaraatitti rakkoo keessa jira jechuudha. Haga ammaatti nama meeqatu hidhame? Haga ammaatti nama 21 hidhame hojjetaan mootummaati. Ijoollee dargaggoota magaalaa fi barattoota hojii toora nama 40 weessudha. Akkanaan jettanitti mormiin karaa nagaatiin geggeeffamee ture. Hidhaa fi reebichi kun maaf barbaachisa kanatti ammaan kanatti? Hidhaa fi reebichi sababni isaan akkas godhaniif sababa rakkoo bulchiinsa gaariitiin irratti komiin bal'aan hawaasa irraa ka'aa ture. Hojjettoonni illee komii hawaasni kaasu kana waan deeggaraniif keessattuu naannoo nageelletitti warri godina irraa dhufe komii uummataa san caqasaniitiin rakkoo bulchiinsa gaarii geggeessitoota koree qindeessituu biratti akka jirutti qabatamaan wannaa jiran. Rakkoon uummanni kaase sun soba jedhaati haaromsa waltajjii irratti geggeeffamu hedduu deeggara rakkoo sanurraa kuffisaa waan jedhu hojjettoota irratti taasifamaa ture. Isa sana hojjettoonni dhugaa jiru komiin uummataa dhugaadha jedhaniitiin waan kaasaniif hojjettoota irratti reebichaa fi tumaan kun geggeeffamaa jira. Oromiyaa godinaalee garaa keessatti ammoo korri bittinneessaa fi poolisii Oromiyaa dabalatee uummanni Oromoo wal hubannaa jabaarra jira jaalalaaf tokkummaan dagaagee cimee jira jedhama. Aanaa keessanitti ammoo garaagarummaan kanaan adda ta'e faallaa ta'etu mul'ata. Maaliif ta'e kun? Aanaa keenyatti sababa hooggansi aanaa sanirra jiru uummanni komii bal'aan irratti kaaseef komii uummanni irratti kaaserra dhaabatee immoo
yoo godinni tarkaanfii atattamaa hin fudhanne haala uummanni komii bal'aa irratti kaasisan aangoo irra umrii ofii dheereffachuuf jecha haaloo san uummatatti ba'uuf jecha amma yeroo kanatti bulchiinsi aanaa hin jiru. Isaan yeroo isaan hafte sana keessatti saamatanii haaloo uummata irraa ba'uudhaaf jecha. Mana hidhaa kamitti argamu ammaan kana? Yeroo beellamaa guyyaa 15 gaafatanii kaabboonsa karchaallee fidan jiru. Achuma waajjira poolisii achitti fidan jiru. Mana hidhaa lama jiru waliigala waajjira poolisii aanaa fi mana sirreessaa abboomsatti argamu waan amartii jechuudha. Sagaleen kenna gaamoo Dammaqa. Ayyee sagalee xiqqoo cufamee ture. Ayyee dajane akkuma jalqaba anis dubbadhee gabaasaa waayila keenya Usmaan Ukkumee aanaa gunaa irraa dubbisetti gabaasni anis galgala kana na qaqqabe kanumadha. Gara caaluu hidhaan kun amma galgala kanallee itti fufee akka jiruu fi lakkoofsa gara nama 70 akka qaqqabe Usmaan gara guyyaati kan inni gabaasa kana walitti qabee sana boodallee hidhaan kun akka itti fufee jiruu fi reebbichi makalaakaa raawwatamaa jiru itti fufee jiraadha. Kan isaan keessattuu caasaa sana keessatti wanni sabboonummaa Oromummaa warra qaban warra saba isaaniitiif quuqaman keessaa funaananii hidhuun waan akkasii kanatu mul'ataa jedhe. Egaa waan kanarratti keessattuu caasaa gara gadii kanarrattis haa ta'u haala amma opiniyoon Oromiyaa keessatti bakkeewwan adda addaatti uumame taasisaa jiru irratti booda Jawaar ibsa kan irratti akka inni kennu gaaffii kan dhiyeessinu taa'amee haala akkamitti xiinxalamaa ka jedhu kanuma dajanee gama kiyyan kan jedhu. Gaariidha dhimma kanas ilaalchisee lammata immoo milishoota fi poolisoota Oromiyaa daangaarraa kaasuun maaliif barbaachisee kan jedhuu fi oolmaa mana murtii keessattuu dhimma obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa ilaalchisees egaa xiinxalaa siyaasatiif Jawaar Mahaammadiif akkasumas ogeessi seeraa kan ta'e Israa'el Fayyisaan wajjin jiru gara boodatti kan dhiyeessinu ta'a. Otoo naannoodhuma Arsii irraa toon fagaatiin Baaleetti ollaatti Dammaqa aanaa Raayituu odeeffannoon tokko jiru waraanni gara 1,000 hanga 3,000 ta'u akka qubatee jirudha. Kun immoo uummata naannoo sana jiru irratti sodaa guddaa uumaa akka jirudha odeeffannoon jiru. Achuma Baalee keessaa immoo aanaa Daawwee Sararitti illee uummata hidhannoo hiikkachiisuun kun baay'inaan itti fufee akka jirudha. Gara Gujii Bahaattis yeroo ceenu aanaa Liibanii fi Gumii Eldalloo irratti maal inni kan godhaa jiranii milishoota poolisoota Oromiyaa daangaarraa kaasanii makalaakaa yookiin waraanni wayyaanee achi qubataa jira. Akkuma beektu Dammaqa naannoo sanaa Gujiif Boorana baay'inaan dhiiga hedduu gadi dhangalaasanii daangaa kabachiisanii weerartuu naannoo Somaaliitii dhufe jedhamu kana kan liyyuu poolisii jedhamu wayyaanidhaan kan deeggaramu ofirraa dhorkanii turani lafa sana deebisanii jara qabsiisu kan jedhu warri naannoo Gujii jiranii sodaa guddaa yookiin yaaddoo guddaadha qabu. Egaa Dammaqa kanatti aansinee immoo gara Shawaa Kibba Lixaa naannoo Sooddoo aanaa Sooddoo sin dabarsina kabajamtoota daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya. Egaa achis hiriiratu jira Dammaqa keessattuu dhaabbanni Hope Itoophiyaa jedhamu tokko lafa guddaa fudhate keessattuu ijoollee warra hin qabnee fi dhimmoota adda addaan hojjedha jedhee lafa guddaadha fudhate karaa mootummaatiin wanti hojjetaa hin jiru kanaaf lafti keenya nu yaadeebi'u jedhanii hiriira ba'anii kana biraan immoo daangaan keenya kabajamu dhiigni calanqoo irratti warra dhiiga Oromoo calanqoo irratti dhangalaasanii murtiif haa dhiyaatan jedhanii hiriira ba'anii hiriira sana gaa xinnoo gara poolisiitiin miidhamnurra gaheera jedhu mee gara Sooddoo magaalaa Arbuu Cululleetii nama tokko dubbise garasitti wajjin haa darbinu. Hello, godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Sooddoo. Hiriiratu jira. Hiriirarraa maaliif gaggeeffame? Wanti biraas hoo jiraate mee walitti qabiitiin natti himi. Hiriirichi kan gaggeeffame tokkoffaa sababa manni Oromoo daangaa irraa buqqa'ee sababeeffachuudhaanii fi komii dhimmatichi aanaa Sooddoo keessatti seerarra sabbanni adda addaa
uummata irraa fudhatanii akka deebiif yeroo garaagaraatti qaama bulchiinsa garaagaraa gaafataa turan irraa kan ka'e yeroo garaagaraatti qaama bulchiinsaa kana gaafatanii deebii argachuu waan dadhabaniif guyyaa kaleessaallee bulchaan godichaa Abduu Muhammad Jiidoo iddoo sanatti argamee gaafii mataa keessummeessu fedhii waan ta'eef akkasumas illee immoo haaromsi jedhanii bulchaan aanaa amma aanaa sanyiisan nama obbo Dhaabaa jedhamu kana dura waajjira lafaatii qabeenya uumaa ana sanii irratti eegganaa ture gaafa sana dhaabbataniif dabarsee keessa waan ta'eef kana balleeffachuu barattoonni mana barumsaa fi hiriira ba'uu jedhan hojii digdamii qixee jira sababa kanaan walitti buusu xiqqoon gaggeeffamee jira garuu amma nagaa uummata jira irratti gaggeeffameera qaamni uummata kanaaf deebii agarmaan jiru jechuudha. Hayyee hiriira kanarratti miidhaan ga'ee yookiin wanti qaqqabe jira? Hiriiricha sasalphaadha malee ammayyi deebii jiru jechuudha. Uummanni garuu uummanni kun kan gaafate gaafii mirgaati. Ajajaan poolisii aanichaa immoo inspektar Nugusee Qalaa jedhama. Barattoonni kun gaafii isaanii gaafatuu jalqaban gara biyya itti yaa'anii jechuudha malee barattoonni badii beeksisuuf miti jechuudha. Akkuma uummata Oromoo naannoo kamii irrayyuu dhiibbaan uummata Oromoo irraa godhanii kan hiriira kanaaf sagada isaanii geeffatan jechuudha. Amma hiriira kanaaf sababa kannaan jettu lafa dhaabbanni Hope Itoophiyaa jedhamu fudhatee deebisuu didan kan jedhudha. Maal inni mee Hope Itoophiyaan kuni lafa iddoo kamii fudhatee Sooddoo keessaa iddoo kamii fudhatee maal hojjeta dhaabni kuni kan eenyuti? Dhaabbanni Hope Itoophiyaa jedhamu kun hundeeffamni isaa Dr. Raas jedhama. Biyya Kanaadaa deeggarsa daa'imman waan afurratti jechuudha. Afurratti shirootaan deemsanii gosoomsu fayyaa fi deeggarsa maatilee ijoollee maatiin kan deeggaruudha kan hundeeffame jechuudha. Kaayyoon dhaabbate garuu dhaabbata kanaan ala osoo hin ta'in ogeessota ga'umsa fayyaa hin qabne hawaasa keenya kana garaagaraa kan miidhaa jiruu fi kaayyoo dhaabbatee dhalallee sochii amantii jechuudha dhaabbanni kana gaggeessaa jiru. Uummata kanaaf immoo lafa isaa aanaa sadii keessatti hektaara 17 ol akkuma uummanni suniif qotutti taasisuu hin gaafataa jiru jechuudha. Tokko hiriirichi kan sabeeffate kana lammaffaa immoo akkuma qaamni ajjeessa fi uummanni immoo qeeraa buqqoon haa dhaabbatu kan jiru kana lamaan jechuudha. Kanuma jechuudha. Hayyee amma dhaabbatni kuni kan Hope kuni hojii gaarii hojjetaa jira moo lakkii lafa keenyaa deebisuu jechaa jiru? Uummanni lafa keenya nu haa deebisu hojii inni kaayyoon dhaabbatee hojjetamaa hin jiru waan ta'eef akkuma nuti qotiyyoon qonnutti innis qotaa jira xaafii waan ta'eef lafa keenya nu haa gadhiisudha. Bulchaan godinaa achirratti argame illee osoo deebii akka hin deebisin kalee isaatti geessuma deebii jechuudha. Lammata immoo bulchaan aanaa amma haaromsaaf jedhanii ana saditti deebisanillee akka kana dura lafa kana gurgurateedha jechuudha. Gaariidha. Kun kan ta'e mee nama sirriitti iddoo isaan beekne godinni isaatii fi iddoo lafti kun kan Hope Itoophiyaadhaan irraa fudhatame iddoon isaa maal jedhama? Walumaa gala godinni magaalaan isaa eessa? Godina Shawaa Kibba Lixaa Naasaliin Soddoo magaalaa Arbuucoolleeti jechuudha. Ganda Tolii Lallafatii fi magaalaa Arbuucoollee dabalatee jechuudha. Hayyee egaa amma deebii waa tokkoon arganne jette egaa jiraata godina Shawaa Kibba Lixaa kan aanaa Soddoo magaalaa Arbuucoollee yaada na kenniteef hedduu galatoomi. Gaariidha. Dammaqa otoon Facebook irra ilaalu karaa keessatiin Sooddoo kun eessatti argama jedhanii jira namni tokko na gaafate. Sooddoo akkuma beektu xiyyoo Bachoo aanaa Bachoo fi aanaa Walisoo irratti argama. Jarri warra achi sadan Sooddoo jedhamu. Egaa achitti lafa guddaadha kan Hope Itoophiyaa qaamni jedhamu tokko lafa guddaarraa fudhate. Isaanis xaafii qoltuudhaan beekamu akkuma beektu warqee sin dhaabu dhaabbatni sunis dhufee waanuma sana hojjetaa kanaaf garaagarummaan qabnu lafa keenya nu deebisaa jedhaniini. Ollaa keeti sirriitti ibsi ollaa kee waan ta'eef. Ollaa Walisoo waan ta'eef jetteeti haa ta'u. Akkasii Dammaqa gama gabaasa kanaatiin kana mormiin iddoo adda addaatti adeemsifamaa jiru hundumaa waliin ga'uullee yoo dadhabne gara Jimmaattis saqqaa Coqorsaatti barattoonni sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa mormii guddaa adeemsisanii gaaffiin isaan kaasan yookiin dhaadannoo dhageessisan keessaa mirgi Oromoo haa kabajamu jibbi mootummaan federaalaa nurraa qabu kun haa dhaabbatu sirna federaalizimii isa dhugaa barbaanna qaamni calanqootti dhiiga Oromoo dhangalaasee murtiitti haa dhiyaatu kan jedhudha. Barattoonni aanaa saqqaa Coqorsaa kan dhageessisaa turani. Dammaqa gabaasni aniifatti asii keessumsiifnu fi keessattuu immoo gaazexeessonni keenya Etichaa Guddataa fi Usmaan Ukkumee Minnesotaadha qopheessan kana fakkaata ittaan sinee gara Kaayirootti darbine. Ayyee gaariidha.
Hayyeegaa kabajamtoota daawwattoota keenya gaazexeessonni keenya Kaayiroottis argamanii oduu qopheessantu jira. Isaanis dabaree isaaniitiin nu dhiyeessu. Gara sana ammoo kan oduu kana walitti qindeesse Abdii Jamaali gaazexeessitoota biraa wajjin ta'uudhaani isa hordofneeti. Kana booda kan dhiyeessinu xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed akkasumas ogeessa seeraa Israa'el Fayyisaati ta'a. Oduu kana adda dhageessanii booda walitti deebina nu wajjin turaa jenna. Akkam jirtan daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu waraabaa qabnu sin dhageessifna oduu waliin aan Usmaan Abdulateef. Aangoonni OPDO olaanoon ragaa hogganoota paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo galmee obbo Gurmeessaa Ayyaana jala jiraniif guyyaa irraa ni dhiyeessina jedhan guyyaa biraatti akka isaaniif dabarfamu xalayaa barreessaniin gaafatan. Waadaan aangoonni OPDO seenanii jiiguuf ijibbaata godhan kun Oromoota hedduu kan dallansiisee fi dhimmi hatattamaa obboleeyyan isaanii kan mana hidhaatti argaman irraa isaan heewastu kan isaan ajaa'ibsiifte ta'uu himan. Aangoonni OPDO xalayaa koreen jiddu galeessaa isaanii mana murtiif barreesseen guyyaa irraa walgahii ariifachiisaa dhimma biyyaarra waan jiraniif dhaddacha mana murtiitti argamu akka hin dandeenye ibsuun manni murtichaa beellama biraa akka kennuuf gaafachuun dhagahame. Shirri mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa ture ammas itti fufee jira. Loltoonni raayyaa ittisa Wayyaanee godina Harargee Bahaa aanaalee Cinaaksan Gursumii fi Baabbilee qubachuun poolisii Oromiyaa fi milishaa daangarra turan achirraa baasuudhaaf dirqisiisaa akka jiran gabaafame. Usmaan Baayuu dabalata qaba. Uummanni Oromoo shira mootummaa Abbaa Irree Wayyaaneetiin xaxameen qe'ee irratti weerarri poolisoota addaa naannoo Sumaalee daangaa cabsee seenuudhaan hawaasa nagaa irratti dhukaasuun lubbuu lammiilee gaaga'uu erga eegalee baatiin muddee kun waggaa tokkoffaa isaa ta'eera. Akkuma beekamu weerarri kun kallattiidhaan kan irratti xiyyeeffate godinaalee Oromiyaa 5 irratti yoo ta'u, godina Harargee Bahaa, Harargee Lixaa, Baalee, godina Gujii fi Booranaa irratti fuulleffachuun haga guyyaa har'aatti illee nageenyi waaraan dhabamee jiraattonni loltoota kanneeniin miidhamaatiin jiru. Waraanni raayyaa ittisa biyyaa mootummaa Wayyaanees dhoksaa tokko malee humnoota addaa naannoo Sumaalee kanneen tumsuudhaan hawaasa nagaa irratti dhukaasuun lubbuu lammiilee hedduu balleessaatiin tureera. Weerara mootummaa Wayyaanee uummata Oromoo irratti labse kana hawaasnis waanuma harkaa qabuun ofirraa qolachuudhaan loltoota diinaa hedduu barbadeessuun wareegama qaaless kafalaatiin jira. Loltoonni raayyaa ittisa biyyaa Wayyaanee akka garaan isaanii yaadetti uummata Oromoo cabsuuf milkii waan dhabaniif iddoowwan lolli kun itti adeemsifamaa jirutti hawaasa bal'aa milishoota naannichaa fi miseensota koraa bittinneessaa Oromiyaa doorsisuun daangaa irraa gara duubatti deebisuuf dirqisiisaatiin akka jiran gabaasaa tureera. Odeeffannoon biyya keessaa nurra qabaatiin jirtu akka mul'iftutti godina Harargee Bahaa aanaalee akka Cinaaksan, Gursumii fi Baabbileetti loltoonni Wayyaanee uummata irraa meeshaa waraanaa hiikachuudhaaf doorsisa hamaa jiraattota irratti gaggeessaa akka jiran gabaafameera. Gama biraatiin aanaalee kanatti guyyaa irraa weerarri hidhattoota Sumaalee uummata nagaa ajjeesuu fi qabeenya hawaasaa saamee kaan ibiddaan barbadeessaa osoo jiru raayyaan ittisa Wayyaanee kora bittinneessaa Oromiyaa fi milishoota daangaarraa duubatti baasuuf dirqisiisaa akka jiran jiraatan aanaa Cinaaksan irraa dubbifni tokko Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himeera. Hawaasni garuu shira Wayyaanee kan harkatti busheessuun dura dhaabbachaatiin jiru kan jedhu jiraataan kun uummannis irratti wareegamna malee meeshaa waraanaa qabnullee hin kenninu jechuun cichoominaan mormii isaanii dhageessaa akka jiranillee ibseera. Poolisii Oromiyaa, Fatima Oromiyaa, Gursum, Cinaaksan, Gursum, Baabbilee, baatanii jaarkan dhaqanii jiranii. Waan isaanii meeshaa hiikachuudhaaf ta'e diyaanuu Fatima Oromiyaatiin jira. Inna kaisan itu jera, ini kami cari kita jauh, kami makan yang lebih jadi kita makan yang lebih nilai tambah dari dengan ini tentu akan hidupan masyarakat ini lagi. Wayyaaneen akka garaan jaraa yaadetti weerara uummata Oromoo irratti banteen irraanuu waan dadhabdeef iddoowwan duulli kun itti gaggeeffamaa turetti loltoota gaazii bobbaasuun qawwee hiikadhaa jechuudhaan hawaasa nagaa doorsisaatiin jirti.
Muddee kurtaka bara 2017 weerara raayaan ittisa wayyaanee Harargee Bahaa magaalaa Calanqootti hawaasa nagaa irratti banee namoota hedduu wareegee kaasee tajaajilli intarneetaa guutuu Oromiyaa keessaa baduun beekamaadha. Dhabamuu tajaajila intarneetiin wal qabatee fayyadamtoota hedduurra miidhamni gahaa jiraachuunis ifa. Akka maddeen addeessanitti guyyoota 25 irraas kunne kana tajaajila intarneetaa hawaasni argachaa kan jiru himanii wayyaaneen gochoota suukanneessaa Harargee lixaa fi bakkoota garaagaraatti raawwachaa jirtu ittiin ukkaamsuuf sagalee haqaa uggurtee akka Oromoni wal hin dhageenya addaan kutuuf ijibbaata godhaa jirtu kan ittiin milkooyne ta'uu dubbatan. Mata duree lammiif ja'uun koonsartiin godina Baalee magaalaa Roobee keessatti dilbata dhufu gaggeeffamuuf kan jiru ta'uun gabaafame. Koonsartii yeroo duraaf lammiilee Oromoo shiraan buqqifaman gargaaruuf magaalaa Roobeetti qophaa'e kanarratti artistoonni Oromoo sirbootaan isaanii yeroo ammaa uummata biratti jaalatamaa dhufan hedduun argamuuf kan jiraatan ta'us jiraattonni himani. Badri Yusuf akka itti dhiyeessa. Gadantu gadabilisumma gadanti fanoti gadakuma walwamne awanne waljala amma yeroni getse yeron waligale gallu ala. Koonsartiin guddaan lammiif mata duree jehuun lammiilee Oromoo qe'eef qabeenyaa isaanirraa humnaan buqqifaman gargaaruuf akeekkate godina Baalee aanaa Roobee magaalaa Roobeetti qophaa'ee jira. Koonsartiin kun Kairoo magaalaa Roobeetiin kan qopheeffame yeroo ta'u artistoonni Oromoo bebbeekamoon sagantaa seena qabeessa kanarraa qooda fudhatuuf affeeramanii jiru. Artistoonni Oromoo sirboonni isaanii yeroo ammaa uummata keessatti akkaan jaalatamaa dhufe kanneen akka Dassaalenyi Beekamaa, Habiibaa Kamaal, Faayoo Mootii fi Galaanaa Gaaromsaa koonsartii dilbata dhufu magaalaa Roobee istaadiyoomii magaalaa Roobeetti qophaa'e irratti hirmaatuuf fuula isaanii gara Roobeetti deeffatanii jiru. Akeekni koonsartii kanaa maali jedhee kan hin gaafadhe jiraatan magaalaa Roobee kun akkana naan jedhe. Koonsartiin kun lammi birmataa waan ta'eef sanirratti hirmaachuuf koonsarticha kaayoon keenya sirba dhaga'uu odoo hin ta'in lammii keenya kan rakkate kan buqqa'e kanaaf mallaqa guuru waan ta'eef kaayoon isaatu kaayoo gahaa waan ta'eef kaayoo kanarratti hirmaachuuf qophaa'anii tuman uummanni koonsartii seera magaalaa kanaatiin wal qabatee fi akkasumatti immoo uummanni itti hirmaachuuf tikeeta guutummaan guutuutti akka magaalaa fi naannoo magaalaa Roobee jiru hundarratti facaafamee tikeetichi gurguramaa jira. Uummanni sammuu itti hirmaachuuf qopheessinaa irra jira. Waa'ee koonsartii kanarratti lammi birmata jira koonsartichi. Uummanni ammoo gammachuudhaan qophii cimaadhaan eegaa jira koonsarticha. Akkasuma immoo tishertii fiigichaaf qophaa'e irra bitachuuf uummanni qophii isaa umureeta garaagaraatiin wal jajjabeessaa waan kanarratti jabaachuu qabna jedhee qophaa'ee eegaa jira. Galmaaniti magaalaa Roobee istiidiyoomii bal'aa qabdii, istiidiyoomii guddaa qabdii, istiidiyoomii sanitti qophaa'aa koonsartichi. Bakki uummata naannoo kanaatti gahaadha jedhamee yaadama koonsartichaa. Dabaluunis tiishartiin fiigichaa lammiif jiru magaalaa Roobee keessatti gaggeeffamuuf jiruuf qophaa'aa akka jiru hubachiisuun uummanni lammiilee keenya shiraan buqqifaman deebisee dhaabuuf kan dur caalaa marxifatee akka ka'e namni maqaan isaa akka dhaamuun feene kun Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti himee jira. Uummanni Oromoo aanaa Roobee fi Qeeroon magaalaa Roobee koonsartiin kun akeeka isaa akka rukutuu fi nagaan akka gaggeeffamuuf jecha murnoota hawaasaa hundaa fi qaamota nageenyaa waliin hojjetaa akka jiran gabaafamee jira. Uummanni Oromoo godinoota garaagararraa lammiilee Oromoo naannoo shanii keessaa shiraan buqqifaman deebisee dhaabuuf ammayyuu gargaarsa karaa adda addaatiin godhuu itti fufee jira. Deeggarsa lammiilee Oromoo naannoo Somaaliirraa buqqifaman qubsiisuun jireenya dhuunfaa fi hawaasummaatti akka makaman godhuuf hojiin deeggarsa walitti qabu itti fufee jira. Gareen atileetiksii Oromiyaa fiigicha guddicha lammii toof nin fiiga mata duree jedhuun kan qopheessee ture hoggaa ta'u sagantaan sun yeroo hin beekamneef kan dheeratee fi yeroo ammaa sadarkaa godinotaa fi magaalotatti sagantaan fiigichaa galii lammiilee buqqa'aniif funaanuu irratti xiyyeeffate qophaa'ee jira. Sagantaan fiigichaa kunis godinotaa fi magaalota irratti amajjii 6 bara 2017
akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan gaggeeffamu waggaa ta'u tishartii lammii toofnaan fiiga kan galii isaarraa argamu lammiilee buqqaaniif oolu yeroo ammaa maxxanfamee gurguramaa akka jirus beekame. Tishartoonni kunniin baankii hojii gamtaa Oromiyaa, baankii intarnaashinaali Awaashii fi Oromiyaa intarnaashinaal baankitti dameelee Finfinnee fi magaalota naannoo Finfinnee jiran irraa guyyaa boruu irraa eegalee akka raabfamus ibsame. Tishartiin kun sadarkaa godinaalee fi magaalatti waajjira dhimma dargaggoo fi ispoortii naannoo sadarkaan jiru irratti akka gurguramuu fi qaamoleen hawaasaa hundinuu tishartii kaayyoo eebbifamaa kanaaf qophaa'e bitachuun lammiilee Oromoo qorraa fi aduudhaan kaampii keessatti dararamaa jiran qubsiisuu keessatti gahee irraa eegamu akka baanis dhaamame. Fiigichi guddichi lammiif jedhu magaalaa Finfinnee keessattis guyyaan itti gaggeeffamu dhiyeenyatti kan adda bahu ta'uun ibsame jechuun Absalaam Hassan gabaase. Gama oduu biyyaa